الشمال كفوني هرد في تياس برا هندي خيسان بكم جرتنت نجين ربي اسم بره هجراتو بيجي تجمع تصاب برامتي فيديو لايك شير كذا نمو نقدر تياس برا سبسكرايب قوة ما ينتين سبسكرايب قوة ما يتارا هنقدمت نوجين ترى بيجي تجمع برامتي وين بيجي يروم ما أنت نتولا بيجي خنيا قام تكونس كودينا عريفة ترى جرتي قام تكون مو قام نامو فتنان جرتي تباي تجرتي شورا كنا والقبته تكفرتي Itoophiyaa chungarte madda galii biyya kana keessa hangafa jechuudha. Isa tokko jechuudha. Itoophiyaa gartee Afrikaa irraa tokkoffaadha. Yeroo baay'ee gartee badhaasa hedduu fudhatee jira jechuudha. Addunyaa irratti illee gartee badhaasa fudhatee jira. Akkasuma gartee pirezidaantiin Joon Baayiden badhaasa kenneefii jira jechuudha. Itoophiyaaf kenneefii jira. Badhaasaa fi sartifikeeta illee kenneefii jira jechuudha. Itoophiyaa is very good jee kenneefii jira jechuudha. Itoophiyaa seenaa dheertuu qabu. Biyya tana gartee addunyaa irratti illee gartee yaamsisuudhaan gartee sadarkaa duraati jechuudha. Maaliif xiyyaara tokko yeroo bahanii Itoophiyaa jenneti yaamana jechuudha. Biyyallee gartee yaamsisuudhaan sadarkaa durarra jira jechuudha Itoophiyaa. Gartee maqaa guddaa qabu kanatti akkasuma immoo maqaa ballee isaanis jala jirti jechuudha. Biyyoonni gartee hinaafan warroonni gartee hinaafan maqaa ballee isiidhaaf waan baay'ee irratti yaalaa turanii jechuudha. Wanni isaan dhumugaa wanni isaan hin dhumu akkasuma gartee Itoophiyaa waggaa 20 osoo gartee gama magaalaa Asmaraadhaa hin baranee jechuudha. Biyya Eertiraadhaa magaalaa Asmaraadhaa gartee osoo hin baraneen waggaa 20 ture jechuudha. Gartee muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed gama aangootti dhufee Itoophiyaa gama Asmaraadhaa magaalaa guddittii Asmaraadhaa jechuudha. Biyya Eertiraa magaalaa guddittii Asmaraadhaa bararuu eegalee jechuudha. Kana booda jechuudha waggaa 6 booda ammaan tana Itoophiyaa gama Eertiraadhaa magaalaa guddittii Asmaraa deemuu dhaabee jira jechuudha. Arrarraa eegalee Septeembar guyyaa 3 bararuu dhaabee jira jee Itoophiyaa Airline Aviation kaleessa beeysa gadhiisee jira jechuudha. Maamiltootaaf akkasuma gartee dhiifamanaaf godha jee dhiibbaa guddaa gartee narratti gaggeeffamaa jiru dandamachuu waan hin dadhabee jiruuf gama Eertiraadhaa magaalaa Asmaraadhaa bararuu arraa eegalee bararuu dhaabeetiin jira deemuu dhaabeen jira jee maamiltootaaf gartee beeysa kan dabarsee jira jechuudha. Xayyaara biraa gartee isiniif qopheessa kan ittiin imaltanii dabaltii takka malee jechuudha. Isiniifin xayyaara gartee isiniif qopheessaa jee beeysa godhee jira jechuudha. Warreen gartee maallaqa fudhachuu feetanis fudhachuu dandeessanii warreen gartee imala keessan gartee itti fufuu feetanillee xayyaara biraa isiniif qopheesse dabaltii takka malee imala keessan ittiin isiniif fufsiisaa jee beeysa godhee jira jechuudha. Kana wal qabatee dhiifama guddaa godhaa jee dabarsa jira jechuudha. Itoophiyaa wanni kana gartee murteesseef walumaagalatti nuti gartee Eertiraarraa wanni nuti argannu takka illee hin jirtu. Isaanuma gartee nurraa fayyadamu yoo ta'e malee wanni gartee nuti gartee isaanirraa argannu zeeroodha hangam takka hin jirtu jechuudha. Mootummaan gartee Eertiraadhaa Isaayyaas Afwerqii nama gartee sharraara guddaadha. Sharraara akbar sharraara nama gartee sharrii guddaadha jechuudha. Walumaagalatti shira kana duuba ka jiru Ijiptii jira jechuudha. Ijiptii biyya teenya gartee akkasiin gartee miilaa hin dhaabbanne akka gartee mootummaan dhufu hundinuu gartee hawaasa biyya tanaa wajjin gartee waliif hin galle akka gartee hokkarri yeroo irraa yerootti akka gartee biyya tanaa keessaa gartee hin dhaabbanne kan gartee duuba karaa dandeemu hundaan gartee duuba dhaabbatee gaggeessu diinagdeenis ta'e gama hundaanuu Ijiptii jechuudha. Ijiptii gartee mootummaan Itoophiyaa gartee bishaan Abbayyaa eegaltee xumurra geesse waan baay'ee illee gartee sun dura illee gartee hin dhaajee fokkara waan baay'ee dhakaasa ture ni dadhabee ammaan tana immoo yeroo dabre muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed bishaan Abbayyaa gartee xumuraa jira parsantii 95 xumuramaa jira jee dubbatee ture jechuudha. Achirra dhaqee intarvii haasawa dheeraa haasawa bal'aa haasaa ture. Kana wal qabatee Ijiptiin baay'ee maraatee jechuudha. Waliigaltee keenyaan alatti bishaan Abbayyaa gartee xumura jira jee jaani inni dhoonaa janii waan baay'ee dhaasaa jiran
garuu fokkorri isaanii kan dururraa eegalee ittuma jira dururraa eegalanii ittuma jiran humaan tarree Ijiptii ammaan tana walumagaalatti Eertiraa dammeeffattee ammaan tana immoo Somaaliyaadhaan seentee waraana achi buustee meeshaa waraanaatii fi meeshaa gargaraa jechuudha ammallee achi buusaa jirti jechuudha. Itoophiyaan ammoo yeroo ammaan tana mootummaan Itoophiyaadhaa meeshaa ammayyaa hidhatee qophaa'ee gama hundaanuu akkuma gartee rakkinni gama garaagaraatiin gartee itti jiru guddinatti illee itti jira. Meeshaa ammayyaa gartee hidhatee qophaa'ee jiraachuunis mootummaan Ijiptii akkuma gartee biyya Somaaliyaa seentee waraana buustee meeshaalee buufatetti hawaasni Somaaliyaadhaa itti lafaa jiraachuu. Kanaanis gartee milkootu. Asiin gartee abdiin hin jiru abdiin gartee asiin jiru xiqqaadhaa agarraan mootummaan Itoophiyaan gartee qophaa'ee jira agarraan gama gartee Afrikaa Yuuniyeenitti waraqaa barreessite jechuudha. Akkasuma gartee gama gartee Yuuniyeenitti illee waraqaa barreessite Itoophiyaan gartee hayyama keenyaan alatti waliigaltee keenyaan alatti bishaan Abbayyaa guuttee jirti. Kanaafuu tarkaanfii irratti fudhattee waraqaa barreessite jechuudha. Garuu humaan tartu biyyi teenya fatanaa cimtuu kas jirti. Akkasuma guddina illee itti jirti. Saba gartee keenyarraas ta'ee saba gartee biraatirraas saba gartee garaagara saba gartee gama biraatirraas warroota gartee Ijiptii wajjin dhaabbatee mootummaa kana gartee abaaru jira. Kun gartee dongora yookaan immoo yaaduudhaan dhiphina sammuuti. Kanaaf kun ta'uu qabu biyya jechuun waan salphaadhaa miti. Ijiptiin gartee dhuftee kan biyya kana gartee dhooftee saba gartee kana filtee yookaan immoo ati gartee kutaa akkanaati ati immoo kutaa akkanaati itti addaan filtu yookaan immoo ati gartee saba akkanaati ati immoo gartee saba Oromooti yookaan immoo ati saba Amaaraati yookaan immoo saba Tigree itti addaan filtu hunda gartee nama dhootee jechuudha. Namoonni gartee ilaalcha xiqqaa gartee kana qabdan gaarii miti hin jaanii. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed Ijiptiif kan baay'ee jechuudha. Bishaan gartee hanga tokko gartee siif hin gadhiisa jee wallaahi jee gaafa gartee wallaahi jee hateef ture jechuudha. Gadhiiseef jira. Bishaan gartee kan baay'ee gartee wanni humna gartee deemuu kana gartee raayidesee jiraachuu. Ijiptiin yoo gartee bishaan sanuu gartee jaaruu dhiisee jechuudha. Ijiptii fedhiin isiidhaa hin guutamtu jechuudha. Fedhiin isiidhaa gartee waan xiqqoodhaa miti. Fedhiin isiidhaa guddoodhaa jechuudha. Kanaaf biyyi keenya gartee rabbiin naganuuf haa godhu. Yeroo ammaan tanaa gartee mootummaan Itoophiyaadhaa gartee meeshaa ammayyaa gartee hidhatee qophii addaa godhaa jiraachuu. Xayyaaraa humna gartee jettiidhaatis haala addaatiin gartee qophaa jiraachuu. Kanaaf walumagaalatti gartee nuti nagaa feena uummata Somaaliyaa wajjinis obboleeyyanii nagaa feena biyya kam wajjin gartee obboleeyyanii jechuudha. Nuti gartee uummata Somaaliyaa wajjin gartee nuti gartee saba kam wajjin nagaa feena biyya teenya gartee rabbiin naganuuf haa godhu nagaa jaalannaa. Garuu nuti akka sabaatti diina baay'ee qabna. Akka saba ootti nuti gartee diina baay'ee qabna jechuudha. Biyya tana gartee akka gartee nuti abbaatti hin taane akka gartee gama gartee aangootti hin dhufne ollaan tokkolleen gartee nun jaalatan ture jechuudha. Ollaan tokkolleen nun jaalatan garuu gama aangootti dhufne jirra. Akkaantee akka maleentee gama aangootti dhufne jirra. Nuti akkasitti beekna jechuudha. Nuti akkasitti beekne rakkina keenya gartee kan keessaa yoo gartee furmaatti godhannee gama fuulduratti deemne irra gaariin jiraachuudhaani galatoomaa ulfaadhaa viidiyoo laayik share godhaatii. Assalamu alaikum.